Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii burtee hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kodhaa galata waaqafaatoo nagaan na bira baay'atis isin biras haa baay'atu akkasumas kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan keenya iddoo garaagaraatti argamtanii baga jala bultii sooma ramadaanii isin ga'e hankanaan isin ga'es kan dhufuunis nagaan isin haa ga'u isin jechaa sooma kana keessatti immoo rabbitti dhiyaannee Rabbi keenya kadhannee biyya keenya nagaa hannuuf godhu akkasumas obboleewwan keenya iddoo garaagaraatti hidhamanii biyya isaaniitti akka isaan galchu Rabbi du'aayii yookaan kadhannaa jabaa goonuu nurraa eegaman isin jedha. Isin jechuudha warroonni immoo chaanaalii kana maatiin taane nutti makamaadha subscribe godhaa maatii nuuf taasisan jecha warroonni immoo maatii taatanii akka maanu jajjabeessaa jirtanis like share commentii warroonni kakaa jirtanis hedduun keessanis ni jirtanii jabaadhachuudhaani jajjabeessaa nu bakkeertan hundi keessan hedduu tokkoon isin galateeffadha isin jechuu barbaada gara siifan horootuubitti soo isin dabarsin siifan horootuubii sa'aatii kan kee yeroo kan kee aarsaa gootee gaafas gaafadheef waan naaf deebisteef guddaa tokko si galateeffadha siifan horootuu warroonni beeniin jirtanis chaanaalii ishii duraanii jalaa gubatee kan biraa banattee ofa kan biraa banattis bubbultee jirti kanaaf dhaqaatoo subscribe godhaa like godhaa fi jajjabeessaa isin jechuu barbaada siifan horootu gaafii gaafadhee naa deebistee jirti jechuudha irra jirti mudannoo moo ajaa'ibaa qabdi jechuudha mudannoo ajaa'ibaa sammuu argachuu kan dandeessan yoo amma dhumaa hordoftanii qofaadha kanaaf hamma dhumaa hordofaadha mudannoo sanis argachuu dandeessan wanni moo qeeqaa fi yaada garaagaraa qabaattanis yoo jiraattan komentii jalatti nuuf ka'a gaafii keessanis waan barbaaddan kaa'uu dandeessanii nus moo gammachuudhaan isiniif deebisnaa isin jechuu barbaada gara siifan horootuubitti isin dabarsaa turtii gaarii. Ashamaa akkam jirtan hordoftootni burteetuubii nagaan araara jaalalli waaqayyo lafaa fi haala jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu kan isiniin jedhu ansiifanidha arra mana burtee keessatti argamee jira keessummaa fi gaafii adda addaa na gaafattee jirti anillee gaafii ishii qabadhee achumaanis baga gammaddee baga ifaajii dadhabbii keetii argitee jechuun fiin qooda waanan qooduu fi barbaadeef baga gammaddee burtee keenya qaalii jajjabaadhu hordoftoonni burteetuubillee kan jabeessanii guyyaa har'aatiin ishii geessaniif waan ta'eef galatoomaa isiniin jedha anis mana burtee keessatti kan argame yeroo baay'ee na gaggaafatti na baruudhaaf intini jetti garuu haalliin ani eenyummaa koo isheedhaaf ibsuu hin turre garuu arra dirqamee jira gammachuu isheefis qooddachuuf jedhee mana isheetti argameen jira kanaafuu burteen gaafii na gaafatteef nan deebisaa fi eeyyameemtuu ta'ee dhufeen jira ishinis mana isheetti naaf feerse koottumee maamiloonni kiyyasee haa baranii namoonni baay'een gaggaafatamaa jira ati garuu dhokattee jirta namni si gaafatu hin jiru kaameeraa akka xooriitti sodaatta maaliif namatti hin argin jecha ani fayyadamuun maan bulaafanii malee akkatti miidiyaa irratti bee tarbii ta'ullee akkasuma intiniin jedhaa dhugumaa waa'ee kaameeraa na sodaadha baratamni waan ta'eef gizee meeqa haasaa dallataa maal jechaati kan viidiyoo jedhu waan ta'eef har'a garuu gochuu hin dandeenye irra caalaa immoo ani kaameeraan as qooduu hin taane gammachuuttee qooddachuu baree hatallee mana keessatti akkasumas jirta waan ta'eef kabajaan fi dhufee gaafa na gaafattuuf deebii gaafate siif kennu argamudha garuu akkatti manduraa warri inni biraammoo
wanta dogongorri jiru falsa ani gara jiraatti isin karaa viidiyoo fi resuun jedhu isin seenin maatii maalummaa Kisisinin jedha nagaan jaalalli waaqayyo si haa baay'atu siifanko amiin burtee koo siifillee haa baay'atu hunduma keessaniif hordoftoota burtee wajjiniin hunduma keessan lafaa fi haala jirtan hunduma keessattuu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu isinin jedha galatoomii duraan dursee waan naaf hayyamteef guddaa galatoomii rakkoo hin qabu galatarra haffii bareeddu keenya waanuma namni kamiyyuu gaafatu na gaafatte waan ta'eef galata hin barbaachisu si galatarra haffii sin jedha qaaliitiyya gaafiin tokkoffaa siifan isatti dhalatte gaafiin inni tokkoffaan isiniif deebisa ani siifan kanan ani dhaladhee aanaa adaamaa ganda qotee bulaa guraajaa furdaa marmaarsaa keessatti dhaladhee ni lammataa immoo walumaa galatti gaafiin siifan isa dhalattee guddattee sadarkaa barnootaa kee jedha garuu anan dhaladhee aanaa adaamaa ganda qotee bulaa guraajaa furdaa marmaarsaa keessatti kanan dhaladhee sadarkaan barnootaa koo aga kutaa 7 baradhee gara kutaa 8 darbuu jedhin addaan kutee yoo fedha barnootaa qabaadheetti deebi'ee xumuruu nan danda'a haaluma jireenya ta'een addaan kutee eessatti guddatte kan jedhu immoo asuma magaalaa achuma magaalaa adaamaa keessatti kan ani guddadhe aanaanis achuma yaa'u gara magaalaatti siqeen immoo kan ani guddadhe jechuudha biyya hormaa hagam turte jedha biyya hormaa hagan ture haga waggaa 5 deemaa jira amma galata waaqayyoo siin jedha bareedduu kiyya okay jaalala jechuun siif maali jettee jaalalli jechuun anaaf yeroo dhabanis yeroo qabaatanis haala kam keessattuu gaddas ta'ee gammachuus yeroo kamiyyuu waliin qooddatanii wal ifachuu fi wal muufachiisuun darba hundumaayyuu bakka walaala wal sirreeffatanii bakka wal muufachiisan dhiifama waliif godhanii kan waliin jiraatanidha jaalalli jechuun iddoo dhabaasan otoo hin laalin jaalala san bakka dhabaasan bakka buusanii guutuu ta'anii waan hundi isaanii akka guutamee jirutti of laalanii yoo kan jiraatan ta'e jaalalli akkasii malee nama tokko gizee qabaatan walitti dhufanii gizee dhaban immoo wal dhiisan yoo hin taane haala kam keessattuu bu'aa ba'ii jireenya lafa kana mo'atanii namni waa hunda dandee waliin jiraatu jaalala jechuudha jaalalli immoo dhabas qabeenyas bakka hin bu'u jaalalloo jiraate waan hundumtu ni dhufas ni argamas kanaafuu waa hunda caala jaalalli yoo jiraate namni kamiyyuu jiraachuu ni danda'a kanaafuu jaalalli dhabaa fi qabeenyadhaan jidduu keessatti wanta hin mul'annedha kanaafuu jaalalloo jiraate waan hunduu hin jira jaalalli yoo jiraate wakki hunduu nageenya jechuudha wakki hir'ate hunduu jaalalaan ni guutaa wal dhaga'uudhaan bakka wal muufachiisan dhiifama wal gaafachuudhaan bakka dogongoraan wal gorsuudhaan jaalalli akkatti bakka bu'ee jaalala anaaf kana bakka wal laalanii fi eegzee gaariis ta'e eegzee gaddas gammachuus nama wal dandee waliin jiraatu jechuun jaalaladha.
harmee kee moo abbaa kee irra jaalattaa jedha harmee koo jaaladha abbaa koo jaaladha hin jedhu ani garuu yeroo gara waggaa jaha kana xiqqoo ta'aniiti kan abbaan keenya nurraa boqatee haadha keenyatu abbas haadhas ta'ee jireenya addunyaa kanaa muuwattee kan nu guddiste hunduma keenyayyuu haadha keenya abbaa koollee nan jaaladha yeroon inni beekutti amma garuu ifan guddadhee jaalala abbaa jaalala haadha jedhee wanti gargar baasee hin beeku abbaan koo yeroo ijoollummaa kootii dhaan kan nurraa boqatee jechuudha gara sa'aat biyyaan gara waggaa 7 6 ta'e kanaaf achi booda haadhuma keenyatu nu guddise harkuma haadha keenyattidha haati keenya haadha abbaa haadhas taate kan nu guddiste guyyaa har'aatiin nu geesse haadha keenyadha abbaa keenyas nan jaaladha waaqayyo lubbuusaa haa maaru jedha kanaafuu haadha koodha abbaa koo dhabuun baay'ee akka namiidhee waan baay'ee abbaan keenya dhabuun baay'ee waan baay'ee nurraa hir'isee jira waan baay'ee nu miidhee jira ta'us abbaa keenya dhabuun bakka namumaa gadi wanti nu godhe tokkoyyuu hin jiru yeroodhaaf akka namni kamiyyuu abbaa dhabee miidhamnee jirra garuu haati keenya immoo odoof waa hundumaayyuu harka laatiin nu guddistee guyyaa kanaan nu geessee jirti rabbiin haadha koo umurii haa dheeressu abbaa koo biyyoota salphisu gaafii ulfaatudha iddoo kanatti kanaafuu maas jechuufani isinillee warri abbaa qabdan rabbiin abbaa keessan olcheessaniif haa bulchu umurii haa dheeressu haadha keessanis akkasumas hin jedha kanaafuu an abbaa hin qabu abbaan keenya yeroo ani xiqqoo gara waggaa 6 7 kana ta'e narraa boqatee isiniin jedha gaafiin keessiif deebi'ee jira kanaafuu uumaa gochuu hin danda'u abbaa kootis waan du'eef hin jiru hin jaaladhu osoo hin taane bakka jirutti naaf lubbuu isaa haa maaru nan jaaladha garuu haadha koodha kan eenyummaa keenya gaarraan waan dadhabee naarsaa jireenya nutti kaffale haadha keenya waan ta'eef rabbiin haadha koo umurii dheeresse fayyaa nagaa godhe akka wal nu argisiisu abdiin qaba kanaafuu an abbaa hin qabu sin jedha naakisi gaafiin kee kun nafaat sifa maatii keetiif meeqaffaadha ani maatii kootiif afraffaadha ani maatii kootiif afraffaadha jechuudha afraffaatan dhaladhee jechuudha ijoollee sadii nuu dursanii irraan anadha jechuudha kanaafuu ana boodammoo ijoollee lama ni jiranii jechuudha kanaafuu biyyi jechuun siif maali biyya jechuun anaaf eenyummaa kooti ejjennoo kooti abdii kooti kaayyoo kooti waa hunda kooti godoo nama keessatti kan dadhabu waan biyya qabaadhe galee kaayyoo koo maatii koo faana waliin jiraachuudhaaf waan ta'eef biyyi koo anaaf abdii kooti waa hunda koo dursa jechuudha biyyi koo biyya qabaattedha kan oduun namaa jiru mana namaatillee wal muufatte nan deema maal kan jettee intini jettu yoo biyya qabaatte malee yoo biyyan qabaatin mana duwwaatti lafa duwwaatti nan deema jechuun hin jiru kanaafuu rabbiin biyya keenyallee nagaa nuuf haa godhu nagaa yaa buusu isiniin jedha hiriyoota kiyya gaafiin kiyya akka ifaatti akka ajaa'ibaatti akka isiniif deebi'ee abdiin qaba garuu burteen gaafii bakka abbaa ta'u bira dabartee natti tola ture garuu na gaafattee jirti waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u ayyama rabbiiti waan ta'eef kanaafuu gaafii bareeda ture buddoo isatti qonna jeeqxee jirta yaa burtee kiyya rakkoo hin qabu sumatti haa tolu siin jedha waanuma jiru na gaafatte YouTuberra maal fayyadamtee jedha YouTuberra akka nama kamiyyuu maallaqa irraa argadhee otoo hin taane maallaqa qofaaf miti YouTube hordofnus ta'e waan guddaa miidiyaa kanarraa baranna irra caalaa YouTube immoo gahee guddaa taphatee jira waa'ee barumsaa mana barumsaa keenyatti barsiisan keenya nu barsiisin caalaa asitti barannee jirra waan ta'eefu waan gaariidha kanarraa barachaa jirru nus kinochumarraa baranneetti yuutuubiirree ofii keenyaaf dhuunfaa keenya barannee kan namaan laallaa turree inna wal barsiisuudhaan wal jajjabeessuudhaan akka keetii kanaan wal baruudhaaniif na ijoollee baay'ee wal bareen jira waan ta'eef ani maallaqa caalaa kana nani baree namaan argadhe namaan wal baree nama caalaa immoo barumsumti nuti iyyuu wachirra argannu bakka wanta nuti hin beekne biyya keenyatti dhageenye hin beekne maratachirra jira sijjammar walumaa galatti karaa seenaa gootota Oromoo ilmaan Oromoo handhuura keenya kana achi jaladha yeroo baay'ee warra nuti amman dura warri keenya nu barsiisin wanta baay'ee kana jalanii barsiisan keenya nu barsiisin achi jalatti kan argine kan barre waan ta'eef ifatti nu baasee YouTubein kun itti fayyadamee jira namni na fayyade malee isin jira akka nama kamiyyuu jedhee maallaqa sar argachuu baadham tokko maallaqa caalaa beekumsatu barbaachisaa fi beekumsatu waa hunda ta'aafi waan ta'eef ani YouTuberraa faayidaa guddaa argadheen jira isiniin jedha hiriyoota kiyya gara gaafii isa dhumaatti deebi'aa jirra
addunyaa kanarra maal addunyaa kanarra osoo kuni bade kan jettu sadi himi jettee nani makka ajaa'ibaatti addunyaa kanarra osoo kan bade jedhu inni tokkoffaan gabrummaan osoo bade nasi tola kadhannaa hoosi inni lammaffaan iyyummaadha nama jaalannurraa maatii keenyarraa biyya keenyarraa kan nu balleesse iyyummaa qofa osoo hin taane immoo nageenya jechuudha. Biyya keenya fura caala nagaa hawwinu kadhannaa yaa taasisnu rabbiin biyya keenyaaf nagaa yaa buusu. Iyyummaa jechuun namni tokko waan nyaatu dhabeetti osoo hin taane kan biyyarraa baqatu kan jiru caalaa itti dabalatee jireenya gaarii jiraachuudhaaf waan ta'eefu iyyummaan osoo badee jechuudha. Namoonni kun iyyummaafis ba'anii jiran, namoonni kun kan qofattis ba'anii jiran garuu iyyummaan harka kennuun hin barbaachisu. Kanaafuu otoo dursinee iyyummaan mataa keenyarra hin seeniin kan jennu nuti biyyarraa baqannee biyya namaa keessa faffacaanii jirra. Rabbiin biyya keenya nagaa godhee kara biyya keenya akka deebidu inshaallah rabbiin haa gargaaru isiniin jedha. Isinis hundi keessanuu kadhannaa yaa taasisnu isiniin jedha. Rabbiin biyya keenyaaf nagaa yaa buusu. Nagaa waan hunda caala yoo nagaan jiraate hojjennee galla jenna waan ta'eef rabbiin biyya keenyaaf nagaa yaa buusu isiniin jedheen jira. Gaaffii gara dhumaatti qaqqabsiisaan jira. Galata rabbii xumuradheen jira. Kanaafuu hiriyoota koo biyya ormaa keessaa maal waan barte qabda? Biyya ormaa keessaa wanti hin baratin maaltu jiramoo? Waan baay'een baradhe garuu viidiyoo kee on dheeressu waan baradhe keessaa obsaa xiqqaafis guddaafis hundumaafuu gadi jennee ajajamne bullee maallaqa keenya arganne san kara biyya erganne maatii keenya fi jireenya keenya boruuf jajjabeessuuf yookaan immoo jijjiiruuf maatii keenya gargaaruuf harrakkatan gargaaruuf waan hundumayyuu biyya keenya guddisuuf jenne waan baay'eedha kan nuti obsaas waan hundumayyuu biyya keenya keessatti xiqqaannoo ajajuufiiti miti guddaafuu nama seeraan kunuunfamee harka maatii seeratti guddateedha malee namoonni kun ajajuma nama guddaatu namni fudhannee hin jiran jedhee hin yaadu. Dhugaa dubbachuuf namoonni kun maal naa jijjiiru maaltu hundaa'amte xiqqoon naa jijjiiru amma garuu xiqqaaf guddaaf cabnee mataa keenya cabsinee kaayyoo keenyaa fi jireenya keenya boruuf jennee jiraanna waan ta'aniif waan baay'ee barree jira. Rabbiin kan macaalaa waan hunda nu barsiise nagaan biyya keenya akka nu deebisu kadhannaa koodha. Kanaafuu mudannoo yeroo qabaatte nuuf qoodii waan gaaffii si gaafadhe waan deebisteef guddaa galatoomi. Mudannoo koo viidiyoon isinitti akka hin dheeranne mudannoo nani qabu. Mudannoo yeroo ximqataa jechuudha. Anaaf hiriyaa koo mana mataa deemnee mataa dhaanna turre. Mataa dhaannee yeroo hunda haati hiriyaan mataa micayyoo mataa dhooftu kuni jechuudha. Maal jetti gisee hunda nyaara kee otoo dhaadhee nyaara kee kana otoo qanadda batte baay'ee bareeda minaaf na itti gisee hunda nyaara kee dhaggaamti ture. Ani nyaara kee yaaddachuun barbaadu kamuu qanadda bachuu hin barbaadu yeroo sana maaliif jennaan ammoo nyaara qanadda batte intala safuu gatte intala nyaara haddatte mana namaan jedhani wanti kana mataa yoolii ne bakka lama sadii guyyaatti ol qabsiisne iyyuu akkanaan nuun lola waan ta'eefu kanaafuu nyaara kee dhaggaamta achinaan anillee bareesuun guyyaa ximqata ture. Achinaan yaamee hiriyaa koo obboleetti hiriyaa kooti waamita miiko kaleena kan najite ture yaara kee kana mataa kee kana irratti dokkana godhe hin bareedata kootu naaf sirreessin jedhee ishi bakka itti duraan deedaa turte irra kamitti naaf tuqe xiqqishuma naaf tuqin jedhaani cirraashuma laata godhe jennaan isa kana akkasumatti narraa kaaste jechuudha. Isa kana narraa kaaste haga nyaarri sun naa guddatti tanassi wanti nani godhe beektani kuuliin bituutti jammare kuulii bitee raawwadheen kuulii dibadha nyaara kana wal qixxeessuudhaaf kuuliin dibadha achumaan jalannaaf yaa guddachaa dhufe achiin dhiisee jechuudha. Nyaara kiyya micayyittiin jecha mana mataatti didee hiriyaa kootti naamuri jedheeni naaf barreessi jedheeni cirraashuma kan akkasumatti laatti goote narraa kaaste. Achiin bakka nyaarri kiyya kanaaf deebi'utti kuuliin dibachaa ture wal fakkaachuudhaaf jechuudha. Inni lammataa immoo obboleessa kiyya qotisuu jechuudha. Caammaa shabaxii minaamna kana kaawwata ture hin fida. Achiin miicii onaan jedhee miicuu onaan jedhee jechuun isheen qotisuun teetun immoo inni hojjettisi waan inni jedheen hin gootifisi waan hundumaayyuu irraa argatte jechuudha. Kanaafuu caammasiin shabaxuu takka warra harar kana xallaqqe jedhamu kana kaawwatti minaamna fida hin kaawwatti.
Ishiin kaawwatti guyyaa tokko caammaa kiyya bitee na jalaa cite iddoon quba akka seensifatamu achi ani caammaa isaa godhadheen deema qulqulleessuuf hin barbaadu garuu godhachuun barbaada ishii waan qulqulleessituuf godhattes ittiin dubbatu jechuudha qotisuu keenya achi guyyaa kan caammaa isaa shabaxisan nuffadhee deemu hiriyoota isaa ijoollee sadii waliin deemaa jira jechuudha achi ana akka caammaa isaa godhadhe dagadheen jira achi Esistuka maal miilis dhukkube arra inni sitti wayyoof naan jedha maal jedha micaan jedha micaan maal jettaa miciyyoodhaan hin beektamu akka obbolecha kiyyatti hin beekanina jette sila kafaa shammarta jechuudha jedhaan obbolecha qotisu inni becammaa kiyya isaa waan kaawwadheef inni jechaan na tukanna Esistuka bakka miilis sitti wayyoof jechuudha naan jedhe achi inni itti bakka caammaa isaatiin godhadhee bara obbolecha kiyya qotisuudhaan jedheeni akkasitti itti koflanii mataa keessa isa dha'anii deemu kaa'uma maal akka abbaddamanaa jedhaniini na bira kutee jechuudha. Kanaafuu kanadha hiriyoota kiyyaa warreen hordoftoonni Burtee Tuubii akkuma jirtanitti viidiyoo koo gadhuma laalaa fi laayikii sheerii godhaan nu jajjabeessaa yaada qabdanuuf qooda ansiifanii dhagammaa isin faana ture nagaan ta'a baay'ee baay'ee.